haadha manaa bareedduu yookaan abbaa manaa bareedaa waan qabnuuf yookaan immoo jireenya qananii waan jiraanneef akka carraatti namoonni lakkoofnu jirra. Viidiyoo keenya har'aan namoota carraamoo addunyaa keenya nama lootorii si'a 4 mo'atteeti kaasee hanga namticha xiyyaararraa kufee fayyeetti isin daawwachisna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Carraan lootorii tokko mo'achuu miiliyoonota 200 keessaa tokko akka ta'e beektu laata? Joan Ginters jedhamti. Joan kan nama dhibu keessaa lootorii si'a 4 mo'achuu dandeesseetti. Jireenyi ishee kan jijjiirame yeroo lootorii jalqabaan doolaara miiliyoona 5.4 mo'atteetti ture. Waggaa 10 booda doolaara miiliyoona 2 mo'atte. Itti aansuunis waggaa 2 booda doolaara miiliyoona 3 mo'atte. Achumaanis bara 2008 keessa doolaara miiliyoona 10 mo'achuun seenaa hojjechuu dandeesseetti. Balaan yooma akka nu mudatu hin beeknu. Garuu namticha Austraaliyaa Bill Morgan balaan guddaan isa mudate konkolaataan isaa konkolaataa feesaa walitti bu'ee guyyoota 12 yoggaa of wallaaleetti ture. Guyyaatti balaa konkolaataa sanarra ole sababeeffachuun lootorii kute. Akka carraa ta'e lootorii kute sanaan konkolaataa qarshii doolaara 27,000 baasu mo'ate. Taatee kana dinqisiifachuun miidiyaan biyyattii tokko kaameeraa fuulduratti lootorii biraa akka kutusa gaafatan. Achumaanis lootorii kute sana mo'achuun ammas doolaara 200,000 mo'ateera. Yeroon isaa yeroo waraana addunyaa lammaffaatti ture. Yamaguchiinis sababa wajjaatiif gara Hirooshimaa waggaa deemetti niwukileer boombiin jalqabaa bara 1945tti Hirooshimaa irratti dhukaafame. Namoonni baay'een du'anii kaanis madaa'anii. Yamaguchiin garuu xiqqoo madaa'us jalaa ba'uu danda'ee ture. Sanaan boodas dafee gara maatii isaa Nagasaakiitti deeme. Nagasaki gahee guyyoota 2 booda ammas niwukileer boombiin lammataa Nagasaki irratti dhukaafame. Maatiin isaa summii niwukileer boombii sana keessaa ba'een waggaa dhuman inni garuu ammas lubbuun ooluu danda'eera. Bara 2009 keessa mootummaa Jaappaan harkaa nama niwukileer boombii jalaa si'a 2 lubbuun oole kan jedhuun beekamtii isaa argateera. Namtichi Krooshaa Fireenseelaak si'a 1 yookaan si'a 2 qofa miti du'arraa kan oole. Yeroo 7 du'arraa ooluun addunyaa kana ajaa'ibsiiseera. Bara 1962 keessa baaburaan osoo adeemu baaburichi garagaluun bishaan cabbaa keessa bu'ee namoonni 17 yoo du'an Seelaak garuu harki isaa qofti midhamuun lubbuun ooleera. Waggaa tokko boodas yeroo jalqabaaf xiyyaaraan osoo adeemu balballi xiyyaarichaa banamee tullaa cidii keessatti kufuun yoo lubbuun oolu xiyyaarri itti adeemaa ture garuu kufee caccabuun namoonni 19 du'aniiru. Guyyaa biraatiinis mucaa isaa quxisuu haala qabannaa qawweessotti agarsiisaa jiru mucaan isaa osoo hin beekin miila isaa keessa rukutuun ammas du'arraa ooluu danda'eera. Bara 2003 keessa guyyaa dhaloota isaa kabajee guyyaa 2 boodas lootorii kutuun miiliyoona 1.1 mo'ateera. Maatiiwwan chaanaalii keenya viidiyoo amma isin daawwachisne keessaa kan irra isin dinqisiise koomentii jalatti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like share subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraan ammoo arginutti nagaatti.